Oromo TV. Oromo TV. Akkam jirtan daawwattoota Oromo TV kun Oromo TV irraa kan isin dabaru sagantaa wal odeeffataati. Guyyaa irraa waa'ee dhimma dirree dhawaa irratti keessummoota lama qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Turtii gaariin waliin qabaadha. Oromo TV. Oromo TV. Tole keessummoonni keenya baga nagaan gara istuudiyoo teenyaatti nu dhuftan. Baga nagaan nu eede atis galatoomne. Baga nagaan nu eedan galatoomaa. Okay. Tole mee maqaa atirraa hin eegala maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii daawwattoota keenyaaf ibsa. Maqaan kiyya Fahdi Anwar Hamza naan jedhani gaheen kiyyas Vice Chairman Organization kanaati. Itti aansuudhaanis isinis carraa kana nu kannuu keessanitti maqaa kiyyaa fi maqaa organization kanatti galata guddaa qabdan isin jedha. Ulfaadhu fayyaa ta'e. Hayyee. Anis maqaan kiyya Nabaat Muhammad Abdulhamid naan jedhan dura teessoo organization kanaati. Baga nagaan nu taqabbaltan. Mee tole obbo Fahdi waldeen kun maaliif ijaaramuun barbaachise? Civil Dirreeraa Civil Organization maal irratti ijaarame? Egaa akkuma beekamutti waggootan 27 soddomman dabre keessatti magaalaan teenya akka magaalaa takkatti dinagdeenis ta'e siyaasaanis ta'e hawaasaanis if duubatti hafuu takka guddina agarsiisuu dhabuun waan akka civil society jiraachuu dhabu yookaan gurmaa'uu namni ijaaramuu kun mootummaanis karaa takka banuu waan dadhabeef rakkoo amma irra jirtu kana geessi jirra jeetii yaada. Sababaan nuti ijaaramneefis hawaasa keenya biyya jiru haas jirus qeerroo fi qarree sagalee ta'uuf rakkoo isaanii ibsuuf bakka isaan barbaadetti nu bira dhaabbachuuf fi kanneen fakkaatee walumaa galatti kanaaf dhaabbanne jechuudha. Tole mee gara addee Nabaatittiin achi deebi'a. Meegaa gaheen isin asitti hawaasa asii kana tajaajiluu irratti ijaaramne jedhama obbo Fahdiin kanarratti mee isin maal jiraatan magaalaa tana maal isin irraa fayyadamuu danda'a? Dhugaadha akkuma beeytanitti hawaasni adda addaa biyya kana keessa tajaajila addaa argachuu jira. Saniifuu nutis namni keenya tajaajila akkasiin arganne jennee dhaabbanne karaa laafatti akkatti argatan tajaajila san godhuuf hawwii qabna. Fayyaa ta'e. Tole obbo Fahdi mee tajaajiloota hawaasni magaalaa tanatti Dirreeraa Civil Organization ijaaramee hawaasa magaalaa tanaa maaliin roga kamiin fayyada jetteeti mee nu ibsitu? Faayidaan isaa faayidaa hedduudha. Hawaasni keenya kan magaalaa lakkoo keessa jiru tajaajiloota roga adda addaatiin kannina fakkeenyaaf tajaajila akka gorsaa kan biraatis tajaajiloota fayyaa takka yookaan risoorsiilee adda addaa hawaasa keenyaa fi risoorsiisa walitti fiduudha. Kan lammadaatis fakkeenyaaf magaalaa tana keessatti nama akka mana harkachuu hin dandeenye takka nama rakkoo manaa qabu takka yookaan baqataa keenya kan nama biyyarraa dhufee as qubachuuf tattaaffii godhu sanis ni qubsiisna. Karaan itti qubsiisnus xalayaalee isaatis tahee gargaarsa mootummaan isaaf godhu san haala jarjaraa taheen haala inninis salphaa taheen akka hawaasni keenya argatu goona. Kan sadaffaatis ijoollee biyya tanatti dhalattee xixiqqoos tahee tan guguddoos haala isaan walitti finnee aadaa keenya barsiisu afaan keenya barsiisu garee tajaajiloota adda addaa kana magaalaa lakkoo keessatti kennuuf imaammataa fi waa hundaa'u qophoonnee as baanee jira hawaasatti jechuudha. Tole mee rakkinoota ammaan tana magaalaa teenya dirree dhawaa irratti mudachaa jiru kanaaf eenyutu itti gaafatamaa jettaniiti amantan? Nuti mootummaa itti gaafatama jennee amanna. Maaliif yoo jette rakkoo biyya keessa deemu jirtu waraana mootummaatii fi poolisa biyyaatu biyya jeequ jira. Tole mee jaalle Fahdi dabalatame waan amma Nabaateen nu himte kanarratti mee waan nu dabaltu ati?
Gaariigaa akkuma beekamutti nageenya hawaasa takkaa eeguudhaaf mootummaan gahee guddaa taphachuun walumaan beekna. Akkasumas ta'ee magaalaa tasgabbeessuu waan barbaachisaa ta'e hundaa'u magaalaa saniif godhuun kun dhimma mootummaati. Mootummaanis dhimma isaa takkaa hojii isaa bahachuun kun dirqama ta'a. Yoonii fi magaalaa takka keessatti mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu dadhabee hawaasni magaalaa sanii kan jeeqamu yoo kan ta'e dhibbaa dhibbatti mootummaan akka badii garaagaraatii fi walumaa galatti waan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ta'utti jiru akka inni responsibility akka fudhatu jeetiin amanaan. Tole laal ammallee miilana yaa'ii bu'uu jirturratti ijoollee hidhamaa jirti. Dargaggoonni magaalaa torbaan dabre nama 305 turanii amma halgaddaa fi edallee guuruu nuti ture qafiiraa fi naannoo lagaarreetti ijoollee mana irraa dhaqanii guuruu jiranii hidhaan hin dhaabbanne magaalaa sana irratti. Akkaataa ijoollee irraa odeeffannaa argannutti kan hidhamaa jiru Oromoo qofaa qaamuma tokkootu hidhamuu jira. Maaliif gama lamaan irraa yoo namni wallolee gama lamaan godhama maaliif Oromoo qofa irratti yaa'iin tun deemtee miidhaan tun Oromoo qofa irratti deemtee gaaffii jiru hawaasni qaba. Kan akkamiin ilaaltan? Akkuma beekamutti magaalaan Dirree Dhawaadha. Akka taa'umsaattis tahee akka hedduminattis magaalaa Oromooti. Magaalaa namni keenya taa'umsa keessaa qabu jeetiin amana. Akkuma atillee jetteetti odeeffannoo garaagaraa kan qabutti namni hidhamaa jiru, kan du'aa jiru, kan biyyaahis baqataa jiru nama keenya kan Oromooti. Yeroo gaaffiin jirtu yeroo hedduu maaliif nama keenya gubbaratti takkaa yookaan saboota fi sablamoota biraa magaalaa san keessa jira. Garuu rakkoon kun nama keenya gubbaratti takkaa yookaan nama Oromoo gubbaratti kan gizee hedduu tarkaanfiin fudhatamaa jiru. Kanaaf sababii adda addaa kaasuu ni dandeenya. Garuu sababii takkaa fi lama jennee irratti wal mari'achuu ni dandeenya. Sababiin duraatis mootummaan olaantummaa heeraa kabachiisuu dhabuun fi mootummaanis garee adda addaa kan hidhatee magaalaa san keessa jiru fi kan hawaasa keenyas jeeqaa jiru garee hidhatte sanii wajjin takkaa yookaan garee nageenya magaalaa sanii jeeqaa jiru wajjin poolisiin fi humnitii raayyaatis akka isaaniitii wajjin wal tahanii rakkoolee adda addaa uumaa jiran ilaan yeroo kanatti hubannoon an qabus naaf ibsaa jirti. Kan biraatis gama fuulduraatiin hubannoo yeroo arganne hawaasa keenyaaf akka ibsinu waadaa galla hamna. Tolemee Jaallifaadii jaaramiinsi keessa kun biyyatti akkamii sochiin inni qabu hirmaannaan inni biyya qabu qeerroo baadiyyaa fi magaalaa waliin sochiin inni qabu nagahee biyyattii tasgabbeessuu keessatti hawaasa dammeessuu keessatti maal fakkaatame? Hariiroo nuti qeerroo biyyaatii wajjii qabnu hariiroo cimaadha, hariiroo jabaadha. Kanallee keessa dabaree fuulduraaf illee cimsinee akka isaan wajjii hojjennus hojii adda addaa hojjetaa jirra yeroo ammaan tanaan keessatti. Kaayyoon keenyas nuti qeerroo fi qarree hawaasa keenya kan magaalaa Dirree Dhawaa fi kan qabalee sagalan fi ammas naannoo qotee bulaa keenya kan naannoo magaalaa Dirree Dhawaatti jiraatu san gama siyaasaatiinis gama dinagdeetiinis gama hawaasummaatis gaheen isaanii akka dhaggeeffamu takka yookaan gahee guddaa akka taphachuu qaban jijjiirama dhufee kana keessatti fi walumaa galattis akka hawaasatti yookaan akka magaalatti walumaa galatti akka biyyatti illee representation akka qabaachuu qaban gaheen isaanii akka beekamuu qabu. Isaanis jijjiirama kana gama fuulduratti ceesisuudhaaf gahee guddaa akka taphachuu qaban carraa kanaan dhaamsallee isaaniif dhaamuu barbaada. Sanirrallee dabree hawaasa keenya kan baadiyyaa fi kan magaalaa jiru san isaan jidduutti hariiroo takkaa yookaan kan neetworkingii jaasan hawaasni keenya kan qotee bulaatis ta'ee kan horsiisee bulaatis nagayaan gama magaalaas dhufee haajaalee adda addaa yoo magaalaa irraa qabaates takkaa yookaan dhimma adda addaa yoo magaalaa irraa qabaates san akka nagayaan dhimma ba'ee akka galu qeerroo tan magaalaa jirtu wajjinis akka walqunnamtii gaarii akka qabaatu qabu. Fi kana fakkaata fi fuulduraaf illee namni keenya haala itti abbaa qabeenyaa takkaa yookaan abbaa dinagdee itti ta'u magaalaa san keessatti. Tolemee miidhaa fi roorroo magaalaa san irra geesse ta'a kan faatu
akka jaaramtu sadarkaa jaaramuutti isin geesse. Hawaasa keenya kan biyya miidhamee guyyaarraa guyyaa du'u jiru kan sagalee dhabe kanaa fi mirga taana jennee dhaabbanne. Tole Fahad ati yaada dabalataa ni qabdaa asirratti? Akkuma walumaan beenutti erga jijjiiramni kun dhufe bara lamaan dabre keessatti ajjechaanis hidhaanis yookaan dinagdeen isaanii irraa barbadaa'uunis takka hawaasa keenya kan dirree dhawaa irraa dhaabbatee hin beeku jechuudha. Nutis akka dhalataa magaalaa sanitti akka hawaasa Oromootti quuqan isaanii rakkoon isaanii yeroo hundaa'u du'insi isaanii nu mararuudhaan nutis maaliif jijjiirama takka hin finne akka hawaasatti maaliif hin jaaramne kan joogu birraa kaanee hawaasa keenya kan gaarii miidhame san hawaasa keenya kan amataa fi dabraa rakkoon irra dhuftu san sagalee isaaniif taanee mirga isaanii dhaabbannee falmuu fi sagalee isaanis bakka isaan sagalee dhabanitti sagalee isaaniif ta'uuf yaadni keenya kanaaf kan jaaramne kan lammadaattis hawaasa keenya kan magaalaa lakkoo keessa jiru tajaajila adda addaa isaaniifis kan nuuf jechuu walumaa galatti. Tolemee obbo Fahadii Febraarii bultii 8 qophii qabdan. Qophii qabdan tun maali? Eessatti godhamti? Maal irratti hundooti qophiin tun? Qophiin tuni qophii eebbaati. Eebba Dirree Dhawaa Civic Organization hojii isaa kan itti jalqabu ta'a. Kan hawaasa isaa itti tajaajila jalqabu. Kana hawaasa keenya kan magaalaa lakkoo keessa jiruuf ibsuu barbaanna. Hawaasni keenyas akka dhufee qooda irraa fudhatus abdii qabna. Tolemee yoomi qophiin teessanii hawaasa kana akkamitti affeertan? Febraarii guyyaa 8 qophii guddaa qabna. Hawaasni keenya hundi affeeramtanii jirtan akka nurraa nafne please. Hawaasni tokko civil society qabaachuun baay'ee gaariidha. Takka hedduu barbaachisaadha. Sababiin kanaatis civil society jechuun hawaasaa fi kan mootummaa jidduutti bakka banaa kana kan walitti fidu jechuudha. Hawaasa qaroome takka ijaaruudhaaf civil society takka yookaan organizationii garaagaraa baay'ee barbaachisaadha hawaasa saniif. Sababiin isaatis tokko barnoota garaagaraa hawaasaaf kenna, hawaasa barsiisu, faayidaalee adda addaa kan hawaasaaf kennuutu jira. Walumaa galatti civil society takka yookaan dhaabbatootni garaagaraa hawaasni tokko qabaachuun faayidaan isaa kan takkaa fi lama jedhee ilaalamu miti. Nutis akka dhalataa magaalaa sanitti akka Oromootti yeroo duraatiif civil organization takka yookaan Dirree Dhawaa civil organization kan jedhamu kun magaalaa Dirree Dhawaatiif kan jalqabaati. Akka ta'es abdii qabna. Nutis hojii hedduutu nu eeggataa jira. Keessaafuu bara 2020 kana keessatti piroojeektiilee adda addaa godhuudhaaf kaayyoos kaayannee jirra, tarsiimoos godhannee jirra. Kunis yoo rabbi jedhee gama fuulduraatti kan hawaasa keenyaafis beeksisu nu ta'a. Kana gaa walumaa galatti jechuudha. So wanti biraa organizationii kun hawaasa qaba. Nutis hawaasa, hawaasnis nuti. Isa hawaasni keenyas akka dhufee nu bira dhaabbatu, akka nu gargaaru, akka hamileef nu kennu, yeroo barbaannetti yeroo isaan yaamnettis akka dhufee qooda irraa fudhatu gama kiyyaan isaan gaafadha. Hawaasa keenya kan Oromoo kan magaalaa Dirree Dhawaa kan akkuma beekamutti addunyaa garaagaraa jiru kanas walitti fiduu isaan wal qunnamsiisuu yaada garaagaraa gubbaatti akka wal mareetan godhu keessaafuu hawaasni keenya akkuma beekamutti as Noorz Ameerikaa, Awuroopaas, biyya Arabaas keessa faffaca'ee kan jiraatu keessaafuu ijoolleen teenya kan magaalaa Dirree Dhawaa isaan san walitti fiduu yaada magaalaa teenyaaf qaban yoo jiraates yaada san gubbaatti dalaguu wal mari'achuu yeroo hundaa'u hariiroo cimsuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e kan lammadaatis hawaasa keenya qabiyyee jiru as jirus haala isaan wal qunnamtii garaagaraa godhanii haala itti waliif galan kanarrattis ni hojjenna. Walumaa galatti hojiin teenya hojii baay'eedha. Hawaasnis akka nu gargaarus gama kanaan carraa kanaan isaan gaafachuu barbaada. Tole daawwattoota keenya keessummoonni keenya turtiin waliin qabaniif haa galatoomanii qophiin sagantaa guyyaa Febraarii 8
teessoon akka armaan gaditti argitan kana fakkaata hundinuu affeeramtanii jettee Oromoonni bahaa dhihaa kaabaa kibbaa hundinuu sagantaa kana irraa akka qooda fudhatan miilanumaan isin affeerraa keessummoonni keenyaas asitti argamtanii yaada keessan bilbilchaata hawaasa keessaniin ga'u nuufis ga'u keessaniif galatoomaa ulfaadha isiniin jenna. Isinis carraa kana nu kennuu keessanitti maqaa kiyyaa fi maqaa dhaabbata kanaatti hedduu galatoomaa isin jedha. Oromo TV galatoomaa nu affeeruu keessaniif nuti illee Feebruaarii 8 isin affeerree jirra akka nurraan afne. Daawwattoota Oromo TV turtiin waliin gootaniif galatoomaa sagantaa biraatiin nama wal agarru nageenyi keenya isin biraa jiraatu. Akeka hayyoota bituu bilisummaa Oromo TV no wana bumma Oromo TV bituu bilisummaa Oromo TV Oromo TV Oromo TV technology Oromo TV dolalan sadarka Oromo TV sagale Oromo Oromo TV Ongagam Afrika Oromo TV arga sababu